Cirrachi sadarkaa addunyaatti seeraan ala baafamee gurguramaa jira. Waggaa waggaan cirrachi gatii doolaara biliyoonaan lakkaa'amu baasu qotamee seeraan ala gurgurama. Gatiin isaa qaalii miti, baasuufis salphaadha. Hojii daldala galii guddaa argamsiisuu fi qasaara baay'ee hin qabne. Yeroo tokko tokko jeequmsaa fi ajjeechan bakka itti raawwatamudha. Hanga miidhaan namoota cirracha baasaniin narra ga'utti komiin koo sirriitti hin ilaalamne ture. Cirrachi maaliif hanga kana barbaadamaa ta'e? Ijaarsi addunyaa amma cirracharraa ijaarame. Cirrachi konkiriitii, asfaaltii, geejibaa fi silikoon keessa jira. Bakka ati hin eegnetti illee ni mul'ata. Cirracha meeshaalee miidhaginaa keessatti, wayinii gosa murtaa'e keessatti fayyadamna. Faaya miidhaginaa adda addaa keessattis ni fayyadamna. Waggaatti cirrachaa fi dhagaa cirrachaa toonii biiliyoona 50 ta'u fayyadamna. Kunis guutummaa Arjentiinaa uwwisuudhaaf kan danda'udha. Cirrachi qotamu parsantaa 90 ijaarsaaf kan ooludha. Chaayinaa fi Indiyaan biyyoota cirracha hedduminaan fayyadamanidha. Biyyoota guddachaa jiran yoo fudhanne uummanni magaalaa keessaa gara qarqara magaalaatti socho'aa jiru. Kanaan akka addunyaatti waggaa waggaan magaalota akka Niiwuork 9 ijaaraa jirraa jechuudha. Haa ta'u malee cirrachi hundumtuu ijaarsaaf oola jechuu miti. Cirrachi gammoojjii keessatti qilleensaan rukutamee ijaarsaaf ooluu hin danda'u. Cirrachi gaariin konkiriitii hojjechuudhaaf fayyadu kan bishaan jalaa baafamudha. Sababni isaa jabaataa fi walitti qabataa waan ta'eef. Cirrachi bishaan jalaa harkaa fi yabalaan baafama. Yeroo ammaas baay'inaan baafamaa jira. Bishaanitti aanee akka addunyaatti hanqina dhiyeessii cirrachaatu jira. Akka addunyaatti gabaan cirrachaa doolaara biiliyoona 160 yoo ta'u, karaa seeraan kan argame hagama akka ta'e beekamuu hin danda'u. Biyyoota hedduu keessatti karaa seeraan alaa qotamaa akka jiru ni beekna. Kunis doolaara biliyoona 10 oliin kan tilmaamamudha. Biyyoota Awurooppaa, Ameerikaatti hanga tokko seeraan ala ni baafama. Kana jechuun biyyoota guddatan keessas ni jira jechuudha. Biyyoota kanneen keessatti cirrachi parsantaa 50 ol ta'u seeraan ala baafamaa jira. Haa ta'u malee dhaabbanni kana hordofuu waan hin jirree fi hangam akka ta'e ragaa qabatamaan hin jiru. Gaambiyaa keessatti duulli Interpoolii hojii seeraan alaa irratti xiyyeeffate sadarkaa kanaan dura hin argamneen cirracha seeraan ala baafamutu hateera. Albuuda seeraan alaa jechuun eeyyama seeraan malee yookaan naannoo dhorkamerraa cirrachi yeroo baafamuu jechuudha. Albuudni seeraan ala baafamu kun kan seeraan baafametti yeroo makamu seeraan ala akka baafame beekuun hin danda'amu. Bakki ijaarsa geeffamu. San booda eessaak dhufee eenyuyyuu hin beeku. Eenyus eessaak dhufee hin gaafatu. Kanaaf maddi isaa eessaak ta'ee eenyu hin beeku. Ijaarsaaf baay'ee kan barbaachisu, salphaatti kan baafamu, bituuf gurguruuf seera qabeessa waan ta'eef namoonni danqaan xiqqoon otoo jiruu seeraan ala baasanii gurguru. Cirrachi qabeenya bilisaati. Namni cimaan humna qabu deemee cirracha baasee walitti qabuu danda'a. Bakki gurgurtaa seeraan alaa fi gareen waan badee itti hojjechuu jalqabu sadarkaa naannootti. Jalqaba mana ijaarrachuuf namoonni ganda tokkoo qarqara bishaaniitii cirracha kana baafachuu danda'u. Sana booda cirrachi bu'aa gaarii akka qabu hubachuun gareen ijaaramanii hojii seeraan alaa hojjechuu irratti bobba'u. Kun yeroo baay'ee malaammaltummaa fi sodaachisuudhaan raawwachuu danda'a. Sadarkaa naannoo fi gandaatti seera kabachiisuu fi humni gahaan waan hin jirree fi malaammaltummaan hedduminaan jira. Albuuda seeraan alaa jeequmsa guddaa qabuuf sochiin yakka waan badootaa cirracha baasanii mata duree ta'aa jira. Waggoota muraasa darban keessatti namoonni 100 lakkaa'aman sababa cirracha seeraan alaa lubbuun isaanii darbeera. Kunis ragaa qabatamaadhaan biyyoota kanneen akka Meeksikoo, Gaanaa, Indoneeziyaa fi keessumaa Hindii keessatti qabatamaan raawwateera. Bara 2004 namoota cirracha baasaniin rukutame. Yeroo sana
baay'ee hamaa fi sodaachisaa ta'e. Yeroo kanaa kaastee Sumaariyaan sochii fi farra cirracha baasuu eegaluun miidhaa inni Hindii fi guutummaa addunyaatti qabu ibsuu eegalte. Manni jireenyaa kee yoos jalaa jige battala sana akka miidhamte barta. Balaan lolaan hamaa osoo hin jiraatin yeroo akkas ta'u dhiibbaan isaayyuu guyyuu dabaluu isaa ni argita. Cirrachi heddumminaan yeroo baafamu yaaddoon balaa lolaa fi sigiga lafaa guddaan ni jiraata. Garuu cirracha kanaaf kunuunsa yoo goone sirna akkoo gaarii ijaaruu ni dandeenya. Yeroo bishaan jalaa cirrachi heddumminaan baastu wantoonni achi jala jiraatan qurxummii fi biqiloonni bakka jireenya isaanii ni dhabu, ni manca'u. Teknoolojii haaraan fayyaduu ni danda'a. Innis dhagaa caccabsuun cirracha oomishuudha. Haa ta'u malee oomishni isaa qaalii fi humna guddaa kan barbaadudha. Cirracha baasuun salphaa ta'ee hamma jirutti dhagaa mala kanaan caccabsanii itti fayyadamuun waan ta'u hin fakkaatu. Hawaas cirracha seeraan albaafamuu mormuu danda'u bal'aa qabaachuu qabda. Malaamaltummaa gam kanaan jiru saaxiluun hubannoo uumuu qabda. Ta'uu baannaan miidhaan gam kanaan jiru itti fufa.